maal taatetti? Garaa koo. ብቻ ነው አይደለም Dhuguuf kaatayyuu waaqa dhuguuf kaatayyuu hin duddayyuu sila lamaatti gootee fuutee duddaa kazaas maanni qalbina kana kazaa dhuguuf kaatayyuu sila qalbina kana maal dhuguuf kaatayyuu laakki taphaman taphachuuf hin ture በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከዛስ Meefatu wayis gaafa namni yoo intini ta'e ofii nama kaasanii mana yaalaa keessumaa ofii kilooroksii hin deebisee dhugu. Ati maal gochuu qalbii kana taphattaa? Ani qoosillee qoosee garuu ati dhuguuf kaate mi dhugaa waaqaa naan jedhu. Mi dhuguma dhugaa waaqa dhuguufan keenan dhuguuf kaate. Bakka nama dhuguuf kaate. Tolaa na bishu. Koi dhugumaaf kaate dhugaa kiristoosii. Ha? Kazas video kaza. Ha? Dubarga. Koi namni gaafa dhukkubsate nama mana yaalaa keessa immoo ofii deebisanii dhugan. Ha? Qalbiin kun maal barbaachisaa? Qalbii ishii qoose anillee garuu osuma qubni gara ta'eyyuu mee dhugaa dubbadhu inni dhugdamoo nama sana fuutee mana yaalaa geessite. Ganaana keema hortete keessa. Kazas maal goote? Bakka abbaan biroo deebiin kuas keessatti tortorrama. Maal reefuma kootu Kokka wayistaa zaman ta'a. Qoy garaa kiyya. Uguma qoy kazas reefa keenya ni tufuudhaasi. Abbaan biroo deebiin Ati deebisee dhugde. abbaan biroo deebiin maal gashiri? Maal jechuun? Qalbii. Baafatee meeqa deeffadhu garaa koo deeffadhu. Maal? Deeffadhu. Laakki deeffadha nama siin jedhe. Maal gochuu? Deeffadhu. Deeffadhu isheen baafatee deeffadhu isheen. Deeffadhu isheen. Dhugaa kilooroksii fuutee dhuguuf kaatee kiristoosii. Waaqa keenya na bituu eenyu kiristoosii. Kiristoosii. Jalqaba koo nagarree an bar. Ansiin arge malee isa nagarree. Kazaas. Akkamitti agartee fuutee fa'aa ofitti hin Gaafan zooree dhukkidaan arge lafatti. Kidaan arginaa sila jennaan kan shittaafadhinnan waan foolii biraa. Gaafan zooree dhukkidaan. Kazaa dhuguuf kaate fuutee. Dhugdee hoo fakkeenyaaf ana san jira ana fuutee mana yaalaa geessudha moo ofii keetti kilooroksii fiddee dhugda. Ganaa yeroo tamiin cinkatee akkasii dhagaa. Nisi keessa lubbuun baasu maal goota kilooroksiin bara kana nama najjeessu. Dhugaa kilooroksiin bara kana nama najjeessu. Qoy akkuma dhudhaa lafuma bana gaa. Ta'u mi'amma gaariidhaati. Hojii gaarii qaldaartaati. Bisma aaboo dhugaa waaqayyoo foo ana immoo keessa goo amma yoo argufaa. Maal jechuun?
namni nama kufee lafa jiru dhiisee akkamitti kilooroksii fudhee faanitti ofitti garagalcha. Dubbadhu kamaree maal jaallisti? Yoo na dhudde silaa jirtu bayam. Fafataaris. Yaadan hin badin gaa yaadan hin badin yaadan hin badin yaadan hin badin. Maal gochaartaa maal? Anoomaan goone yaadan hin badin maaf kilooroksii fuutee dhudhaa. Silkee eessayyuun keenyaan. Eessayyuun keenyaan. Addisu. Isaati kilooroksii fuutee nama mana kana hin jiru si jammar. Deemaa hin jedhee isaan asiin baase deemaa hin jedhee dhugaa. Gara kee qalbii kanan qalbii. Ay qalbii wanti qalbii damu waan baay'een jira wanti kanan qalbii. Anna ajaa'ibda nama waan biraa miti. Maa fuutee dhugudaadha. Maa fuutee fittiin kaatta. Ay ittiin taphachuudhaaf. Wayne nyaatamte dhugaa. Akka baay'ee nyaatamte. Amma kun dubbadhu. Eessa godhanii amma waan si gaafadhu keessaa gaafuma amma si gaafadhu. Namni gaafa insinii dhukkubsatee ciisoo jechuudha. Nama fudhanii mana yaalaa geessa immoo maal taate jettee nama fuutiin hattu immoo isa sana fiddee dhuddoo fiigate. Si gaafanne ni gara keenya si gaafadhee daggoo. Maal? Maal taatee si gaafachaa jiruun? Maal taatee si gaafannaan akkuma maal si na deemsu didde? Kazaas. Kazaa maal godha bakka wanta ati gootiin godha kaan? Wanta ati gootiin godha? Maal taatee kalladdaa yaadi? Maal jechuudha? Maal jechuu kan ta'e achi samaatti wal gaafanna turre jira. Samaatti maali achi gaafa du'a wal bira dhaqasiin jedhani? Mee oduu qabitu maal waan marraa. Maal jedhan beektaa? Qabitu silkii qabadhu maal? Ay. Silkii qabadhu. Maal jedhan si fakkaata? Kaliixuu wadammiitu. Jetti beektaa warra maara gaafa hammaattu. Hordoftoota akkoo dhugaa waaqayyoo jechuudha. Biraakiin godhattiin biraankii ta'ee walee. Innaa fudhatee inni kilooroksii callaxuudha kanan harkaa butee. Akkuma argaa jirtan taari kaameraan gara sanitti zooree arguu dhiisu isaa hin beeku garuu. Asii yoo inni butatu agartanii jirtu. Kanaaf deebii immoo gaafannaan kun akkuma agartan kana akkas jedhee. Innaa ani wanti barumsaa isiniif dhahamu kana dura isinii dhahamee jira. Amma fakkeenyaaf nam tokko jechuudha. Anamma viidiyoo naa dheeratu jedhee wayin dhugaa hin dhuguu laata jedhee osoo irratti allaala jedhee fuudhee galabbaxaa ture. Kaza achii booda gaabbii keessan baane keessa seenna. Haa ta'u malee mootuu garuu ani ammaaf dafeen ka'ee qabe harkatti nan qabatte. Kanaafuyyuu maaf dhugdeennaan wayi nama dhukkubsatte fiddee mana yaalaan geessitu jedhee gaafadhummoo akkuma inni jechaaru dhageessaniirtu. Waaqarratti wal argina jedheetu mananis asitti giligilii keessanii kadha'eenidha. Garuu amma argamte moo argamte? Amma biraankii taate moo hin taane garuu? Hin taane moo hin taane? Ati qalli ta'uu hin beektu. Qalli ishi lammataatti hin deebi'u garuu biraankii taate moo hin taane? Hin taane. Biraankii taate hirtamii taane moo hin taane? Hin qalladamu gara kiyya bakka waan kanaa hin qalladin lammata. Kiristoosii qubna gara sitti maara Yesuusii. Ay. Sittin tanatti fakkaachuu danda'a garuu hin qalladamu wanta kana. Maalumaafuu kana caalaan dheeressu argaa jirtanii innaa piraankii akkasitti baay'ee nama miidhurraayi of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Ani jechuudha maaliif ka'een odoon harkatti qabachuu baadhee dhugeera. Tarii ani garuu piraankii isa gochuuf malee dhugeetii miti. Inni immootu buqqaasaa gaafa achirratti argu wal fudhanneetuma garaagalla malee eenyutu rakkoo keessatti fedheetuma fuudhee dhuguuf ka'ee jechuudha. Kanaaf piraankiin akkas ulfaatu kuni baay'ee cimaa garuu immoo hin dhugu jettanii osoo irratti yaalta waan goota san keessatti osuma mamii keessa jirtan iyyuu wanti suni waan deebisuu hin dandeenye tokko keessa galtan isiniin jechuu barbaada. Egaa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Namoonni natti muufattanis asumaan dhiifaman isiniin jedha. Maaliif kuni already akka nama muufachiisu nan beeka. Namoonni baay'een keessan kanatti aartanii dhiifama isiniin jechuu barbaada. Ani piraankiyyummaa takkaa dalagee hin beeku.
yeroo jalqabaaf dalaguu kooti isiniin jechuu barbaada. Kanaaf nagaadhaan bakka nagaan isiniif haa ta'u dhiinti piraankii akka taate. Ciao nagaan isiniif haa ta'u. Piraankii taate moo taate amma amanime taate mi garuu piraankii. Piraankii ta'uun eegoo ta'e ijoollee mana keessa ilaale ijoolleen hin jiran. As ilaale jalqaba gaafan seenee waaqa jilba keenya naa godhu tanaan miti. Hin agarreen qoda san sin agarre siin argee malee jechuudha. Innaa ciisicha kennan tammachaane maal taate jedhee waan rafseertuu dadhabdee waan rafteertuu wanti fakkaate. Gaafan si bukkee ga'eedhu kana gaafa hin aleedhu. Sirraa ta'uuf yaalennaan wantichi waan biraadha. Achii utuun siinsi qabaaruutiin qadaada isa lafatti argeetan. Gaafan qadaada lafatti argeeru immoo zoorri gaafa hin jiru achirraa xarapheessaa irra taa'a. Kanaaf egaa ana kanatti yaadne iyyuuti haa ta'u guddaa galatoomaa.